تفرد سمي كثير من قبو ربي بركات يا ترى ربي سيها كنو وان امين جل نصر دعاء لنا كتاتي انا ادمتو اني وان سوشيال ميديا قباد يمون لفرد المنامات ادغو من قبو ابدا وان سوشيال ميديا قباد يمون كلين سمديتين فضل كما كلين سات كلين سات فضل لفرد سمي كثير من قبو ربي بركات يا ترى ربي سيها كنو وان امين جل نصر امين امين دغونغو بسي دلايتي هند ربي سيها ديسو kana achitti immoo sagalee qabdusan sagalee gara quraanaa hojii dandeettii ogummaa qabdusan gara islaamiitiin kaddamutti akka jijjiirtu maqaa rabbiitiin isii gaafannaa rabbi si haa gargaaru jennaan Imam biraaw osoo hin taane yeroo dheeraa haqiiqaa isiniif qofallee osoo hin jenne nutti saahibomti mucayyoon tun baaba sadaqaa keessan nu biraan haftu ijoolleen teenna taasirraa tun tasirbitullee ta'eennu jettullee an mara isaaniitu akka waan bulchiinsa hoyi rabbi na godhe gaafa waa isaan ajaje tokkoon isaanii nafanii bara. Rabbi isaan haa kabajju ammoo nama diinii tokko jaalachuun nama diinii tokko faarsuun yooma anis nama diinii hin taane diiniin kun bakka qabaachoo mul'isa jette adaadaatii ta'u takkatu yeroo wayii. Sani bifa yoo san isin ibsatti sana osoo hin taane silaa bifa biraatiin ibsama san akka isin niyyaa itti na jalaa baddan hin barbaanne intala obboleettii teessanii intala teennaa isin lachuu ilmaan tiyyaa tanaaf nasraatillee oyfii gaafadhu isinillee garamaan oyfii godhaa fi du'aayillee naafusaa fi aamiin. Yaa istaazibsaa dhiifama naaf godhaa illee oneerraa hafuunaan illaa jeetiin jira. Lifa masih gode jira rabbin caaltu lifa masih haa godhu an duraan mufanne akka tabaa fi nam beekaa ulfaadhu galatooma. Baatileen galatooma hundi keessan galatooma. Amiin amiin amiin. Haqiiqaa nu boostan ijoolleen teenna adda galatooma wallaahi hundi keessanuu afaan jedhee isin galatoonfadhuun hin qabu tokkummaan addaa sirra goone garagaraa walitti dhufne gandummaa namni tokko faarsu namoonni tokko bakka kanatti waan dha'u waan kennine. Kabakka kana rufeetun wali naga tumuraan teenne kayoo achi garagalee arsii irraa bakka bu'ee biraa bakka bu'ee jedhee gosa biraa arrabsu kan argee irraa bakka bu'ee jedhee arsii arrabsu ka ammoo kun wal takko taanee dalagnu kun faayidaa isaallee ilaala. Sheebsaan amma ajiiba sheebsaa wanni nama reef mee seenaa sirkaa haasa'e jedheef dhima quba qabaanillee marageerallee sheebsaan seenaa harargeellee mul'isan sheebsaan waan rabbi isaanii kennirraa seenaa jimmaallee mul'isan seenaa abbaa jifaar akka isaan itti ibsan yoo viidiyoolee isaanii argitan seenaa harargee seenaa nugusa hararka durii akka isaan itti ibsan argitaniittan hundi keessanuu jala deemtaniitti. Kanaaf beekaan gara qajeelessanitti beekumsa saniin abbaa nama maraati. Gadaan abbaa ambaati jedhan abbaa mara dhalchee hin jiru. Uuma ambaa naanna'ee uuma ambaa dubbatee jennaan abbaa ambaa jedhan. Inni gadaan abbaa Oromootiimi laakiin aalimni abbaa alamaati. Abbaa alamaati kana rabbitu namaa kenna. Warasatul anbiyaa. Kanaaf insha Allah wal jajjabeeffadhaa tokkummaa teessan